Ishee kanas ani dhabuun fedhu. Ani maqaan koo Emmin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe godina Arsii Bahaa magaalaa Sallaa keessatti. Barnoota koos hanga kutaa 12ffaatti achuma magaalaa Sallaatti ergan baradhee xumuree booda hojjedhee jireenya koo fooyyeffachuudhaaf jecha gara biyya hambaatti galaana qaxxaamureen imale. Rabbis na gargaaree rakkoon tokko yoo narra hin gahin Saawudi Arabiyaa magaalaa Jiddaas yeroo gabaabduu keessatti nan gahe. Hojiis argadhee hiriyoota garaagaraas biyya ormaatti nan horadhe. Waggaa 2 akkuma jiraadheen booda akka tasaa ta'ee mucayyoo ollaa keenyaa horii waliin tiksaa kan guddanne waliin karaa bilbilaa yogguu wal barru yeroo hedduus walaasofsiisuu jalqabnee suutaan gara jaalalaatti wal fudhannee seenuu booddees erga walii gallee booda maatiin keenya akka waliin dubbatan irra geenye. Anaa fi ishees otoo wal bira hin gahin maatii keenyatti himanne. Haa ta'uutii garuu erga himnee booda abbaan ishee du'eetiin argama malee hin ta'uu isin lamaan keessaniif addaan baatanii malee ni kaahiniidhu jechuun jaalala keenya ni jibbe. Maatiin koos namoonni ollaa keenyaas akkanuma hiriyoonni koo hedduu waan na jaallataniif gochaa abbaa isheetti baay'ee dallananii. Akkamitti abbaan ishee akkana siin jedhaa atoo muudaan qabdu hawaasni keenyallee hedduu si kabajaa barnootaanillee kutaa 12ffaa nama xumurinaan jedhanii. Booddees erga abbaan ishee siridee mucayyoo kana dhiisii dubartiin hedduu jirtii naan jechuu jalqabanii. Kan jaallate abbaa ollaan waan fedhe dubbata miti akkuma jedhan dubbiin jaalalaa anaaf ishee gidduu jiru namaaf otoo hin taane anumaaf isheef qofa kan ga'edha. Jaallatanii salphaatti sababa maatii fi ormaatti jecha dhaga'uun kan walirraa adda bahan ta'uu didde. Isheenis maatii ishee waliin wal dhabdee gara kiyya gorte. Yoon ani ishee dhiises amalli abbaa ishee hamaa waan ta'eef maatii isheetiin walitti deebi'uu hin dandeessu. Anis isheenis jecha namaa dhiisnee of jajjabeessaa walis jajjabeessaa walitti dabalamnee mana tokko keessa kireeffannee waliin jiraachuu eegalle. Waggaa tokkos erga waliin jiraannee booda manguddoon biyya fagoorraa waamamanii maatii nuuf dharaarsanii. Abbaan ishee manguddoodhaan araarame jedhanis haa ta'utii garuu ishee waliin hin araaramne. Osuma haala kanaan jirrus waggaa 2 geenyee ilmoon anaaf ishee gidduutti argame. Akka carraa ta'ee yeroo saniif biyya Saawudii rakkoon cimaa waan jiruuf ani ilmoo wajjin biyya kanatti rakkadhee siinis rakkisuurraa gara biyyaatti galeen ilmoo kana dahaa hangasitti ati asuma taa'ii dalagii jechuun haati warraa koo ana biraa gara biyyaatti galte. Maatiin isheellee waan isheen jaallanneef maatii koo biratti daa'ima kiyya naaf deesse. Maatiin ishee guyyaadhaa gara guyyaatti wanta ishee jeeqaniif haati warraa koo erga biyya galtee booda baay'ee natti jijjiiramu eegalte. Daa'imni anaaf ishee gidduu jiru yoomiyyuu akka gargar nu hin baasne nan beeka. Haa ta'utii garuu dubbiin ormaa anaaf ishee gidduu jiru keessumaayyuu kan maatii ishee diina jireenya keenyaa ta'e. Erga biyya galtee anaaf ishee gidduutti nagaa fi jaalalli dur kabajamee jiraatu amma ulfina nu harkaa dhabe. Booddee irrattis hariiroon nu gidduu jiru nu nuffisiisuu eegale. Anis otoon haadha warraa qabuu biyya ormaa keessa taa'een qofummaan mana natti ijaarrachuu jalqabe. Hangan obsuu qabus obsee haa ta'uutii garuu haalli keenyi obsas na fixachiise. Waa'ee ishee beekuu baadhus akkan wanta gara biraa keessa seenuuf dhiibbaa narratti uumuu eegalte. Afaanumaan wal dhabnes malee hanga har'aatti anaaf ishee addan baane. Ta'us garuu baay'eetti aaree waan hin jiruuf jaalala kaleessanaaf qabdu har'a ishee biraa waan hin arganneef gara biyyaatti deebi'een waliin jiraanna yeroon ishee jedhullee yaadota garaagaraa waan naaf kaastuuf tarii hin beekani jedheen mucayyoo biyya Wallaggaa takka waliin akka tasaa wal baradheen yeroodhuma gabaabaa keessatti
jaalala eegalle. Bakki isheen jirtus mana kontiraataa waan ta'eef baaseen ofitti ishee fudhe. Yeroon ofitti ishee fudhu bultii ijaarrachuuf jedhee miti. Haa ta'uutii garuu dubbiin gara sanaatti nageessaa jira. Guyyaadhaa gara guyyaatti jaalalli nu gidduu jiru dabalaa dhufee anis isheedhaan adda ba'uuf sadarkaan dadhaburra ga'e. Isheenis anarraa adda ba'uuf sadarkaa dadhaburra geenye. Haa ta'uutii garuu ani akkan haadha warraa fi ilmoo qabu guyyaa tokkollee isheetti himee hin beeku. Yoon isheetti hime guyyaa sanarraa kaaseen akkan ishee dhabu nan beeka. Malli na harkaa dhimnaan dhokseetaniitiin jira. Isheenis akkuma kiyyaa biyyaa abbaa warraa fi daa'ima ni qabdi. Galgaluma jalqabaa dhuftee na bira bultee abbaa warraa isheetiin kanaan booddee nan eegeenii ani bultii gara biraa ijaarradhee waan hin jiruuf jaartii kee mitii nan eegeenii jetteetti dhaammatteetti. Innis ishee waliin wal dhabbii xiqqoo waan qabuuf nagaatti jedhee deebiseellee bilbilee fi mucayyoo kana waliin amantaan keenyallee garaagaraa. Haa ta'uutii garuu wal kabajneema mana tokko keessa jiraanna. Anis amantaa kootiin yeroon bulu isheenis amantaa isheetiin bulti. Jaalalan kana dura haadha manaa koo jalqabaarraan qabuun ol ishee kana waliin hin qaba. Akkam yoo ta'eyyuu ishee dhabuun fedhu. Anatu duubatti of qaba malee daa'imallee naaf godhachuu fedhii guddaa qabdi. Har'a erga waliin jiraachuu eegallee anis gara biyyaatti ergan deebi'ee haadha manaa kiyyarraa argan fagaadhee waggaa 3 fixeera. Yoon akkan haadha warraa qabuu fi daa'ima qabu haadha warraa kiyya mataa kiyyaatiin hin dhaabbadhee walii galeen hin jiraadhu kanatti hime galgala tokkoyyuu akka isheen na biran bulle nan beeka. Ishee dhabuus adda bu'uus irraa fagaachuus hin barbaadu. Haa ta'uutii garuu haala kamiitiin akkanitti immoo gaaffii natti ta'ee yaada keessan akkanaaf qooddaniif kabajaan isin bira dhufeen jira. Mee hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 wantan gochuu qabuu fi haala kamiin akkan isatti himuu danda'u yaada keessan naaf qoodaa. Haati manaan koo isheen duraa rakkoo maatii ishee waliin wal sifeeffachuu baannus har'as anuma waliin jirti. Ana obboleessa keessan Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yoo shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'uchaa guyyaa har'aa xalayaa obboleessi keenyi Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaarraa nuuf ergeessiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomii siin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 mee obboleessa keenyaatiin maal jettu maal gorsitu? Haati manaa isaa jalqabaa biyyoota jirtu haadha warraa lammataa biyya ormaatti ijaarratee jira. Rakkoo haadha warraa isaa jalqabaa gidduu jiruu fi haadha warraa isaa ishee lammataa kanaan gidduutti mudate immoo dhageessaniittu. Mee seenaa keessan akka dhuunfaa keessanitti ilaalaatii jireenya keessan gidduutti rakkoon akkanaa uumamee sadarkaa kanarra yoo geessan maal murteeffattu? Obboleessa keenyaaf yaada keessan qoodaa. Qophiin yeroo kanaaf isiniif qabadhee dhiyaadhes kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer gochuun akka na deeggartan kabajaan isin gaafachaa. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya rigatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiista Shoobeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.